Akkam jirtu hordoftoota ibsootii har'ammoo wanta gabaabduu wanta namatti toltu waan yeroo gabaabduu keessatti al sadii qo'atu kun telegiraamii logout godhanii fi akkasumas telegiraamii baay'ee bayeessa amma irratti dabalatee immoo eeyyama keessa malee viidiyoo imeejii garaagaraa kan hin buusne akkasumas baay'ee saffisa addaa kan qabu telegiraamii ta'e tokko isinii qabadheera. Innis telegiraamii X jedhama. Akkuma argitan isa kanadha. Baay'ee saffisa addaa qaba. Utuu buufattanii itti xaqqamamtanii gaariidha jechuudha. Gamanumaan akkataatti logout godhanii isiniin ilaala. Namoonni subscribe hin goone subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Jalqabatti galla. Saniin booddee tuqaa sadii kana qofaa ishee maxxanna. Erga kana fidee booddee seetingii galla al lama tuqimini sanaa jechi ishee kana al sadii tunnee logout goonaa jechuudha. Kun akkuma argitanidha. Baay'ee galatoomaa.